miti dhiifama naa godha. Arsiin lafa jirtu kabaja qabdi. Dachii isirra jirti. Qotattee nyaatti. Haqa namaan feetu. Naman barbaaddu. Arsii lafa jirtu hin baanu. Wamane arsii takaraa yaatu tanan baana. Baalagee. Waan kanaaf akka nama kaadee kaan qabatanii. سادة أول لا فنجرو سادة أول سادة أساسا بدأ تبي ترتيب عملين تعتبر لا gizi khana rabu kisankan aku asare marande kininte wanni jolle arsi kana zero gode jolle arsi mana mun jibba merala ne amma ho male nuti arsi wa nu jibban nuti arsi mal nu jibban jechu egalan duran nuti na fanjan wan jibba lal wan jibba wan namni jibbu fil lembetu jolle arsi ton balo gumma isanitif jibban male wan takafin jibbine jolle arsi ubbale yankenya diga tokko والله أكم والله نوذات أرسل نوذات والله وبالله قريب أنا نما أكم جول أرسل ترى والله أكم هرجع جالد وتنجالد قالوا أما في نجيب بيسان هو تانو تجيب بيتسا كسرت في الرايدي قوتم ما سانا بيسان كانوا قوتم ما مدي قوت جتون حق أسر اللولي مخا خايا حق أساسا في المجود بكتلو لو بيقول قوتم ما نكنا مدي كرسي خنا مدي شيء نساني تقول في أكم والله لا زيرو جادة زيرو نسكم شيء جادة والله أمتك كنا أمتا بيغان نسا ولا راقمنا أمتا حيون نساني دون دابتي حق ربي تنمنا أمتا مخنا نركي والله وبالله كريم شيء نساني حق ربي تنمنا انتو فتمنا أرسيتين لفيتي انتو فتمنا ملي إسهال الخبجو مبنن أمتا كنا يفقولا ربي ركجي لا لما يفقولا كنا ربي والرزابات جيري بيغا نما كنا بونا قلبي كبو كرسي خنتي وهو من دلقني فارفا مفيدا نما مسلا كليال والما قالتي دلقا خدلقنين كمنا زيروتي فارفا مفيدا سلا قدون دارسيتي أرسومني كورسوم التاني قمتشو كنا هدو نسو سيقودن دلقنين كبن بكسانين أركمان فاروني جالتان زيرو الرب سنجد بر الرب سنجد مي أما شيني وقا بهجو اللي أرسي إسني بدي جرا خوتا هندا جسني ولا بجرا إسني بدي كبتشو دقنا داف namni kun ni du'e ja'ani namni kun nu di'a haa duure firraa qolachuun numaati miti joollee walloo badu mata kan qabdu katti dhufe qaluu miti saltee firraa dhoorkituu dandeessa wallahi billahi maaliifuu isaanii dura namaa gahu jira malee namni isaan gahutti hin jiru wallahi joollee walloo namaan tuuti kutaa hundi isaanii dura bismillaahi irramaan rahim jee gala namni firraa qolata lubbuudha firraa qolata anoo sana dhufanii firraa hin qoladha harka isaanitti dhugaa rabbi firraa qolata baan fedhe dhufee sin qaluu deemoo sin keefatti hindi isaan tanalaatun dhiirafatti hindi isa wallahi tattaafachaan du'a malee tattaafachaan du'a gizii hunda as gubbaa harka dhahuu malee badirraa waliin dhoorkan sii dogoggora qaba waliin jechuun danda'an obboleessi uummanni kun muka kaanee firraa dhoorkanii walloon mukatti cabsanii isaan gootanii beekan akka ta'e firraa dhoorkanii wallahi walloon akkatti والله لساني بيدوس ترامبي كاتك في الرادور كتونين بيغ ورب الكعب أكا ترامبي بكسر راسو تشوستونين بيغ والله تنتمامنا أرسيم تيجو كتان أورمو قرنا لفتو جوا تدول تأكل والله ما نقولين بيغان والله ما نقولتي تيمتي والله أرسل رجال ده تيمتي قالوا رجاجر توتنا وتم ما والله أمارة في إسلام بيغ والله dia mari am farro lencar ke kabatan am farro lencar musyid anak kana godan wala nuti arsin got nuti arsin ayu afaan jechu mi digadde mi wallo fradorki hawdu mo khassu kumani gadde mi fradorki namni hayun sadru dabbate bojo lete nta arsi kizi khund sini dugo kura qaba mali bojo le jol fitani me wata kan fakenya si khanna fakenya na gujura man kan salatto yonan kulen ke jaarsa sagale yarume jaarsa sagalona nairume saylanu hona hiqi ana badika ba mo jaarsa sani badika ba ana to alhala fi amalan qabnechu arsinu tuman wallorito sanu gizi hunda inji fatamani galani barbo oso basla go bangalani ya masha Allah go ta genna mu qudde fi rafa bulay saxi warri du isane warri wayo jo isane wal ja sakam jari ko ya tang be barre sak jane wi watan san ak jani wi watan si ajab sis khulle wi andulati miti ajuza akko nanji wo feta sigala wachun dan jolle batala jolle arifa hararget yani
arrabni naaf haarawaa miti haadha teessa leechaatiin guddaddanii akkana namni ajjee namaanis jeetiin guddaddanii na biratti kun umaatii miti an ijoollee hargeeti arrabni na bira qubna gariin qabanii si galte sitti haarawa hulle amma wanni siin jedhu laal anamma kan siin jedhu hulle namma kan siin jedhu miskiina arsii katumamaa jiru kanaaf maal dhaamtati fakkeenyaaf miskiina tumamaa jiru kana warra lafa jiru warra lola kana keessaas hin jirre katumamu miskiina haadha abbaan kuni liqiidhaan ergatan horii biyyarraa fidanii ergatan ibsa kuulleen jeneraala hooggantuu waraanaa keessaa nama tokko kanaaf ati isii osoo hin taane namoota nagaa irraa fi yaada kee gara nagaatti yoo waamicha godhaaraatti ati yeroo dheeraa nagaa jirta garuu isii gaafatu irraa yaada nam tokko litti neenan narra dhaabbadhu rakkoon qabdu yaada sii irraa baafneeti yaada bira dabara rakkoon qabdu yaada sii irraa baafna hulle ebede warri jo sagalee nyuti obsa kiyee jarrana kan ebede jecha kun amma abbu torbatti maqaa isin arrabsiise wallahi ijoollee arsii bakkaatuma mai waywaatina bakka ebede nutti hinjiinaa bakka oromoo waliin qabna ebede aayyati eenyujja hinjiinaa bakka du'a callisaa du'a duundu arga taateefu gacciisaa du'a bori dhiirtini duuti namni duuna hin jirtu si galtee ana mo damsan kabuuf damsan sirra damsette si dabarfadda sumano damsan dabarfadda gaafi si gaafadda me ani oto damsan kan dabarfanne gaafi si gaafadda ayye miskiinni tumamu kun garaa sirraasoti miskiinni bu'amu kun miskiinni qaamni irraa muramu ha ibiddaan qubamu akka obboleessa keetitti garaa sirraasu wallaa ibsaa keenya an ijoollee arsii keessa akka hotteen irraa cabtuun fedhu wallaa yoo miira kiyya kadhu Badran ulle mi rakam qabdaran jette jolle arsii tana ummanni iyyaala suni ummata garte horin ajaja jaay warras gubbata ta warra afaanichi gubbaa garte mooyee bishaashu qulquni ummata bakka istaraa bareeddu bakka oromoon jirra taa'utu as gubbaa afaan bana malee miskiinni humata kan balleessine warra silkiin qabne faadha warri kanaaf warra amma magaalaa seene wallaa raka hotteen irraa qabtuun fedhu wallaa jolle oromooti amantii tokko qabna wallaa jolle lolee ate makka nama tokkotti miskiinni san silaasi arrabsanii miskiina san tum ijaanii si kannanii miskiina san ni tumta ate kanama tokkotti ka hulletti wallahi akkan harkaan tuq wallahi silaana taate wallahi akkan harkaan tuq wallahi ijoollee uumaa takkan beene barboo ijoollee tana obboleeyyan keenyaa barruuti nuti ijoolleen arsii ta'u miskiinonni wallahi obboleeyyan keenya mee akka obboleessa keetii godhi ilaale hin qudhuuf wallahi hin qudhuuf baalagee kana akkan godhe malee wallahi miskiina laal miskiina haadha abbaan liqii irraa gurguranii liqii irraa baasan haadha abbaan na fayyada bu'aa naa buusa je'ee haadha abbaan argatu fedhan mana barumsaa dhiisee mana qaraatii dhiisee jireenya haadha abbaa sarraa jijjiiruuf dhufe kuni gaafa ibiddi garaa bu'e gaafa du'aan itti dawwalanii du'aa itti ergan odoo liqiin namaa san irraan kafalamin liqii namaa san fuudhanii bishaan kanan as baasan gaafa obbola isaan liqii namaatiin fuudhan deeyniin namaa irraan kafalamin deeynii namaa sanii wajjiin du'ee garaa dachii gale haadha abbaan daranuu achi ammaas tabiraa keessa seenan miskiina kana maal jettanii ati miskiina kanaaf dhaamsa akkam qabdati ibsaa keenya ana ibsaa mee maaltu si aarsee honaan jette dhugan sitti maame wallaahi laazim an guyyaa guutuu mucaa footoo mucaa du'ee sadan keetiin wallaahi an fuula namaatiin joofu nama miidiyaa tan caaccoo fi biliclicii fi injoo wallaahi buuhaatiin ole mucaa san mucaa arsii walloodhaa kan ajjeeftisan gizeen seenaa isaa dhagahu wallaahi arra guutuu bu'eetan ole rabbina shaayidaa mucaa tokkicha haati kophu guddifte qoraan gurgurtee guddifte jaan dhaggeeffadhu arraan tana su'udii dhufee wallaahi qoraan duddarraa buusee haadha akkana jaan mee dhaggeeffadhu sitti himaa osoo obboleessa kee ta'an talorro miskiinaati dhugattiin siima nin beeka laalaa isiin taate waan nin beekuuf si galtee yaa obboleessa kee mee obboleessa keenya taate fi quudhita hin quudhu wallaahi sila obboleessa kee taate hoo ofirra dhaabne ani wanni garaa na gubu wanni arsii tanatti kana aaruuf miskiinni sun na aarseetii miti kana aarsu jiru sheekotii arsiitii fi hayyuu arsiin qabduu fi feemasa arsiin qabduutu na gubu jira dhugaa rabbi gabbahanii ijoollee isinii badii qaba jaanii ijatti kana haasawuu dadhabbiidhaaf laal namni isaanii miskiina dhumu jira obboleessa kiyya nama ofii jaalachuun gabbahanii feemasummaa qabduun sheekummaa rabbi sii kanneen hayyummaa rabbi sii kanneen beekamtii rabbi sii kanneen hawaasa kana dura dhaabbattee hawaasa arsii ijoollee baalagee biyyaate isinii badii qabattee otti hin himne
maal abbaa gati arsii jaalatte arsiin jaalattu kadhumu jiru kun miskiina arsiiti ummata beela haadhaa fi abbarra mashruufu jiru akka kiyyaati arsiiteen osoo arsii jaalatte gabbaatee jettee haasoyta baalagii jettee haasoyte likki itti himta wallahi dhugaa walitti himuun dhiirummaadha silaa dhugaatti Ustaz Bayaaniif carraa kana inni sitti deebina. Ustaz immoo Bayaan. Mee carraa fudhadhaa waa'ee miskiinii dhumu jiru kanarratti miskiina du'ee lubbuun dabartee haati bo'aa jirtu biyyi bo'aa jirtu gantii bo'aa jira. Jalqaba dubbii kanarraa kaasiiti yaada uummata kanaa waan qabdu kana dhume Ustaz immoo Bayaan achumaanuu geemii keetis Ustaz immoo Bayaan geemii qabaa geemaa akka irraa dhaabne hundi keessanuu. Mee awwalee musammaa kana ol galchaa namni tokko buusaadha. هيا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله Viidiyoo banadhaa mee viidiyoo nuu banadhaa dubbadhaa. فيديو أن شابون نيجي ورمان وانت نام وراب جوان تيف Haa waraabduun kun fuulaa mul'adha. Rakkoo qabaa miti. هيا نيدا جماعة مما Ni dhaga'ama. أيه ور جرا جرتانون دوما كيسانو تو بقى جراتني بقى ربين سادي تناني سينجر كانت يان سودانا نواني يا دنيا نبربادو يا دنيا ساتو كابوكي سايرو دو وان كنا دبتات ولا وان كنا يرو دو أيه كيساو جولن تيني تا أمانتا تا كقام تان أروما أفان أرومو ولين دبن kan akkasumaanis waliin nyaanneetis waliin nyaatteetis kadhuudee deemtu isaanamaatti diina walirratti yeroo hedduu taa'aa deema aboo obboleessoo ani wallaahi oromoo jedhan tana rabbi rahmata haa godhuuf malee oromoo tana kara tokko Somaaleet dhukkee irraa kaasa kara tokkoon Affaartu dhukkee irraa kaasa kara tokkoon Tigree dhukkee irraa kaasa kara tokkoon Amaaraat nafxanyaa dhukkee irraa kaasa. Murtaan guddaa koppeleen godhaa meeqa? Ishii diinni kadhatti gamaa gamanaa itti heddummaate kana of hin gartu of quban qabdu kunoo asii wal nyaatti biyya keessa namni naga'a garuu biyya ormaatitti kan namni gartee wal fixaa jiru wal nyaataa jiru dhageessanii an akka yaada kootitti akka dhaamsa nan qabuutitti yaabboleeyyan kiyyaa lubbuu arra itti taphattan tana fuula rabbiititti akka itti gaafatamuu deemtan quba qabaadha. Maaliif jennaan rabbiin namni lubbuu takka du'a jalaa oolche du'a jalaa baase akka nama lubbuu tana hundaa'u du'arraa oolcheeti ya rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Lammaffaa namni lubbuu takka haqaan malee yookaan namni lubbuu takka jeese akka ishiin ajjeefamtuuf sababaa ta'ee qabeefi akkas godhi jedheeni akka nama lubbuu kana hunda ajjeeseeti jecha rabbiiti. Rabbiidhaatiitu dubbate. Kanas quba qabaadha. Lammaffaa namni lubbuu takka haqaan malee baase rabbiin maal akka isaa qopheessus quba qabaadha. Miskiina kaleessa dalagataaf biyyaa ba'e miskiina maatii yoo ofiirraan jirjira jedhee ba'e yoo namni tokko hojii badii hojjete silaa nama sanirratti tarkaanfii fudhatu qabdan jennaan miskiinuma isin bira jedhu kana qabdanii achi as fuutanii yaa obboleeyyin kiyya rabbi sinume sodaadha. Kan lammaffaadhaati sheekota keenyaaf dhaamsa dabarsaaf ani kan na ajaa'ibe keessaa kana ammoo sooshaal miidiyaan wajjiin fayyadaman amma viidiyoo saatalii baalee takka kaleessan argee maxxansee ture numaa wajjiin viidiyoo numaa wajjiin miidiyaallee fayyadamaa jirtan gaafa ijoolleen yeroo jalqaba xiqqasoo gartee lola eegalte itti dhiiftanii yeroo ijoolleen bakka lubbuu namaa fi 3 fi 2 wal baasanii hanga ijoolleen gocha suukanneessaa walirratti raawwatan cal jettanii tamachi booda iyya dabarsitan jechuudha. Moo argaa jirtan ijoolleen hanga viidiyoodhaan laayif irratti illee kun asayyee jechaa jiru. Ijoollee tana ijoolleen inni ijoollee namaa akkas godhu sun maatii isaanii hin beektan iddoo isaan jiran hin beektan. Yaa ilma kootaa ati nama hin tuqini dalagataa biyyaa baate miskiina namaa hin tuqini dhiisi obboleesso yoo ati ilma namaa achiin tuqxe nurratti miidhaadhaatiitu gaggeeffama
Ani immoo maatiidhaaf hin dhaamsallee dhaamullee qabaaban. Ilmi keessa yoo ni gartee ilma namaa tokko ka tokko taate maatii san gaafadha. Bakka maatii isaa jiru maatii san qoradha gaafadha. Osoo akkas irratti hojjetani wallahi har'a namni gabbee ilma namaa akkanatti tuuqu hin jiru. Yaaqi namni akkasitti nama tuuqu hin jiru. Isin nama gocha suukanneessaa ilma Oromoo irratti raawwate dhaqaadhaati maatii micaan jalaa ajjeefamee sanitti kenna. Iddoo dhaloota isaanii maatiin sun haa gaafatani. Ilmoo isaaniiti yaaqi ilmoon ofii hoggaa ataraante abbaa qabdi. Maal jedheen akka karaa keenyaatti gosaa jira. Yoo ati waa balleessite gosaa siituma gosti qabdee siitumti yoo ati nama jirte gosaa gumaa baasa. Eebar akkasi gumaanis kafalameetis hin kafalamne asitti kun lubbuu namaa ajjeesaniituma maatiidhaan sabri jechuun hin taatu. Ayoo yaanni kiyya kun isinii taate nama akkas godhe nama kaleessa ilmoo nama akkasitti ajjeese san maatii bakka maatii isa maatii irratti miidhaan haa gaggeeffamu. Gaafa maatii irratti miidhaan gaggeeffame inni kun as booda deebi'ee ilma namaa kana hin tuqu. Ilmoo namaa maatii xiyyaa qabeenya kiyyaa miidhamaa haadha fi abbaa kiyyaa na jalaa miidhamaa kanaafuu ilmoo namaa hin tuqu jedhe irraa sodaata. Sheekotoon keenyallee kanarratti xiyyeeffadha. Shari'aan gumallee lafa keessee jirti. Yoo jaata yookaan irraa ajjeesaniif akkasigaa yookaan inni ajjeesa yookaan guma fudhatan. Yoo micaan hin jiraanne maatiin dirqama akkanatti qabamu ilmoo isaaniitti dhale waan ta'eef maali? Ilmoo abbaan qabne qofaatitti ilmoo nama ajjeesamoo nama qaqqabee ajjeesamoo maali abbaan hin qabu? Yoo abbaa hin qabaanne erga abbaan qabaanne inni nu abbaan qabu jedhanii isuma san barbaadanii ajjeesuudha. Ani dhaamsi guddaa yoo kanaan taate malee wallaahi wal dhiisuuf hin teessu Oromoon katabadha. Waraabbadhaallee ol kaayyadha. Gocha kana irratti raawwadhaati mee hojiin argisiisa. Namni tokko gadi gabbee wallaahi nama karaa deemu hin tuqu. Maatii isaanii mancaadhaan manatti itti dhufanii akkanatti gaafa garroo kutan ilmi sun maatiin kiyyan na duubaa miidhamu tura sababaa kiyyaan jeeti ilma namaa harkaan tuqu. Viidiyoo xiyyeetanaa raawwadha. Nama gartee ilma Oromoo tokko biyya ormaatitti akkas godhe dhaqaa maatii isaanii funyaan qaba. Bas hangana akkas gaba. Anamma akka shariyaatti isinitti himu jiru akka aadaatti isinitti himaa jira. Maali hoggaa biyya teenyattuun hoggaa ilmi hoggaa micaan ilmoon hoggaa nama dhooyte maatiin mancaa guurratanii dhufanii micaan keessan akkamitti ilmoo teenyadha. Jijanii itti sababa saniin ilmoo ofii isaan qabaniiti maatiin ilmoo namaa maaliif dhooyte abbaan tumee akka godhe godha. Akkas yoo rahmatummaan qalbii isaa keessa jiraattu taate haadha fi abbaa kiyya narraa miidhamurra an ilmoo namaa dhiisuudha. Mee tana irratti raawwadhaatiti. Hojiirra oolchaatiti gaafa san dubbii tiyyatana akka nama hooqaa wantaatti gartee kitaaballee barreeffatanii lafa qatan. Lolli amma walloo fi arsii kunis haala kana yoo taate malee abaddan hin dhaabbatu. Yoo ijoollee warra arsiitis taate amma yeroo hedduu namni lola kaasu maal isaanuma. Anamma dhuganii isinitti gabaabsuuf hin deema. Irra guddaa nama lafaa ka'ee lola eegalu jalqabarratti ijoollee arsiiti. Bari yoo dhugaa himan feerummaan hin baddu. Kana jaalatin najibitta anis sababa ijoollee ammoo maqaa arsiidhaa ijoolleen sunis arsii bakka hin buutu quba qabaadha. Sababa saniis arsiin guutuun tuqamullee hin qabdu. Maatii nama micaa akkas godhee san garuu bakka arsii iddoo dhalootaa gaafatanii dhiibbaa irratti gaggeessuudhaaf dirqama. Kana dhaamsi koo kana yoo goggootan ijoolleen arsiitillee olii gadi luf hin jettu. Taaka jaan namarratti fincila maalee baanan kana isin kaaftu kana irratti hojjedhaan raawwadhaan isin jedha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoom ulfaadh. Yaada bareedaa. Dabbal baruu fantaa yoo eeyyama kee ta'e daqiiqaa tokko naa kenna. Ayyee dubbadhoo oole. Duraan dursee nagaa faraadii waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u akkam jirtu ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtanu baga nagaa taatanii ayyaannan qabu.
Ilaa Dabbaalo Harargeenis biyya gootaati. Badii tokko hin qabdu. Arsiinis biyya goototaati. Badii tokko hin qabdu. Bakki badii hin jiru hafuura hamaatu isin keessa jira. Hafuurri hamaan sun immoo maqaa Yesuusiin malee nama keessaa ba'uu hin danda'u. Nagaan kenna jedha Yesuus. Nagaan innan kennu nagaa isa biyyi lafaa kennurraa addaa jedha. Nagaan kan jiru Yesuusin bira qofa. Yesuusitti amana oggaadhaan Harargee ammana nu jalaa miidhame, Arsii ammana nu jalaa miidhame, Walloo ammana nu jalaa dhiifama maaliif gabbu? Awwalee yeroo takkaanaa dubbataa qofa. Awwalee wallaahi ani nama si jaaladhu fi si kabajulleedha. Nama biraatu galsi buuse natti fakkaata. Silaa osoo waa'ee amanuu fi amantuu taatan irratti isin ilmaan abbaa tokkooti. Osoo jettanii itti fuftanii irra natti bareeda. Waan biroo taasisuu jirra inni maqaa Yesuus Isa laal dhageeffadhaa waan isin hima. Nam tokko buufina mirga guutuu qaba akka fedhe dubbatu maaliif mirga guutuu qaba waan jettan kan akkana wal godhaa jiru Islaama. Kan wal ajjeesaa jiru Islaama. Kan meeshaa walirraa muraa jiru Islaama. Kan safuu balleessisaa jiru Islaama. Laal nam tokko awwalee harkaan hin qabatina. Waslaat coach. La. Akka namaa taatanii haasawaa Jaan ibsaa kiyya laala bakka tana isin sirreessa. Laal Islaam nama tokkoof jecha Islaamni tuqamu sin qabu maqaa sanii namni tokko baalagummaa qabaateef Islaama jechuullee hin danda'amu. Ustaaz laal nama tokkoof dhugaadha nama tokkoof tuqamuu qabu dhugaatti ammoo waan tokko jira ustaaz wayin siimaa dhageeffadha. Sheekootiin maqaa Islaamaa qabdu ta maqaa ijoolleen ganda san keessaa dhalattee baalagummaa balleessaa jirtu. Ati nama tokko janii maqaan Islaamaa tuqamuu qabu jaalisa kiyya filis. Dabbaalo. Awwalee dhimma gartee nagaa walitti araaramu yookaan nagaa walitti fayyuu irratti nu xiyyeeffadha. Ani ustaaz Maamma Bayaan waa'ee Islaamaallee maqaa Islaamaallee hin tuqu waa'ee Islaamaa naasofne garuu furmaatatu barbaadamaa jira waan ta'eef hin dhaga'amu sagaleen koo. Amma fakkeenyaaf waa'ee san irratti amanuu fi amanuu irratti osoo hin taane dhimma daawaa irratti osoo hin taane dhimma lubbuuti awwalee keenya. Mudatira cheek godhee laal mudatira kana cheek godhee nama mana laaqaa jiru kana gaafaan achi arge. Laale jaalibsa dhiifama awwalee laale dhiifama jaa habiibi ani nama si kaba jirraayi osoo ni waa'ee amantaa irratti osoo hin taane waa'ee gartee amma fakkeenya karaa nagaa karaa akkasii irratti osoo hin taane ammallee lammaffaa maaree namni nama tokkoof jecha amantaan akkasumatti taa'uu qabdi. Waa'ee amantaa irratti illee osoo hin taane maal godhu jennaaniin akka uummata Oromooti. Amantaan gargar taanus nuti warra Oromummaa walitti qabnu amantaallee walitti qabnu. Kana quba qabaadha. Kayyoo wallolee akkaataatti araara nagee fakkeenyaaf ijoollee yoo wallolaa jiraatan ijoollee irra guddaa ijoollee musliimaati. Ijoollee musliimaadhaa kuni waliin nyaatinaa walitti araaramaa isin ilmaan abbaa tokkooti jennee dubbatuudha qabna waan ta'eef achirratti immoo dhimma amantaa daawaa irratti osoo hin taane dhimma walitti fayyuu irratti akka nuti xiyyeeffatan walii keenya ol deebi'a. Gadi hin buusin ol deebi'ee itti fufa warri jirtan. Okay. Rashaad maal jettamee yaada qabdaa Rashaad? Waalaikum salaam warahmatullahi.